في أصو جري في وراني إساني وصولهم وركوته دلقنا وراني إساني وركوته دكونغوراني نم هدون ما كمان إسانو ما والفتاني وركوته هدورتي نمي هدون دوماتين أنجراني هاركن ندي بتوت وني نمانا قالوا تك هنجرتو يودن داي موتومان nama lolar radue kalolar radue umat ke no wala te kabri ke sabafte warabe sijata jira saati amma yoo yaar kafuuni ashama hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo keenya guyyaadhaan biragaan qabannee isiniif dhihannee jirra odeeffannoo keenya guyyaadhaa keessaa adda bilisummaa Oromoo labsii fi lallabni fedhii fi hawwii uummata Oromoo malee Oromoo irratti labsamee fi murtaa'uu ergama diinaatii uummata Oromoo bal'aa bakka hin bu'u jira hawaasni aanaa madda walaabuu gandoota adda addaa irraa sababa lolaa hidhattoota naannoo Somaaliitiin buqqaan deeggarsa lubbuu baraaruu fi qe'ee isaaniitti deebi'uu akka barbaadan ibsan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa dheengaddaa qondaalota waraanaa olaanoo wajjin sababni isaan mari'atan maal kan jedhu waan odeeffannee qabne odeeffannoo waa'ee kanaa guutuusaa qabannee isiniif dhiyaannee waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagahaatiin galan jaalsanyiidhaan hoogganaman mootummaa bilisiginnaa irraa haaromsaa fudhachuudhaan godinootaa fi aanolee Oromiyaa keessatti ramadamanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota odeeffannoo keenyaati odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan guutuusaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Gara odeeffannoo keenya guutuutti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Addi bilisummaa Oromoo labsii fi lallabni fedhii fi hawwii uummata Oromoo malee Oromoo irratti labsamuu fi mirkanaa'u ergama diinaatii uummata Oromoo bakka hin bu'u jedhe. Labsii haaromsa aadaa Oromoo jechuun ajandaan bilisiginnaan Oromoo irratti murteesse madda Oromoo hammeessuudha jedhe labsiin ABO'n kaleessa baase. Labsiin bilisiginnaan haaromsa aadaa Oromoo jechuun gurraandhala 13 bara 2025 labsee murtoo dogongoraa murannoo bilisiginnaan uummata Oromoo irratti murtee ta'uu ibse. Murteen kun uummata Oromoo bal'aa wareegama ulfaataa baasisuu bira darbee waliin jireenya hawaasummaa fi ollummaa saboota biroo waliin qabu hammeessa jennee yaaddofnaa jedhe labsiin ABO'n kaleessa baase. Seenaa Oromootiin seenaa dogongoraati jechuun fedhii Oromoo malee waan Oromoon quba hin qabne anatu siif beeka dogongora seenaa murannoo bilisiginnaa murteessuu itti galii isa ulfaataa fi hammaataa ta'a jennee fudhanna jedhe ABO'n. Itoophiyaanonni walitti hidhaminsa dhiigaa aadaa safuu qorqalbii eenyummaa baay'ee waliin qabna jechuun ajandaa Itoophiyummaa Oromoo fudhachiisanii Oromummaa balleessuuf burjaajii Itoophiyaa uummata cunqurfamoo ittiin gabroomsan ittiin ibsuu caalaa maqaa fakkeessaa biyya Itoophiyaa jedhamu dhabamsiisuuf akka deemamaa jirutti hubannaa jedhe ABO'n. Bilisiginnaan waggoota 6 darban yakka waraanaa uummata Oromoo irratti raawwatee jira kan jedhe ibsa isaa irratti ABO'n aadaa Oromoo haareessina jedhanii kan bilisiginnaan labsu Oromoo dursee fira isaa qofa osoo hin taane diina isaa akkaataa itti hammaatu qaba jedhee jira. ABO'n ibsa isaa guyyaa kaleessaa baase irratti uummanni Oromoo haaromsa aadaa osoo hin taane waan dhabee fi waan argate ifatti ibsachuuf bilisummaa qaamaa fi qalbii barbaada jedhee jira. Qe'ee Oromoo saamaa fi saamsaa eenyummaa saba bal'aa irraa mulqaa eenyummaa biraa bakka buusuuf waatuun paartiin qeenxee tuffii saba bal'aa qabanii fi gatii uummataa wallaaluu irraa madda jedhee jira. ABO'n ibsa guyyaa kaleessaa baase irratti yeroo uummanni Oromoo dhimma isaa waloon ilaaluu fi dhibdee gabroomsaan irra bubbulee waloon furatu amma jechuudhaan ABO'n dhaamee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyaa dheengaddaa qondaalota waraanaa olaanoo waliin mari'atan. Sababni Dr. Abiy Ahmed Alii guyyaa dheengaddaa jeneraalota biyyattii hunda walitti qabaniif inni guddaan jeneraal Shumii fi Ilaa Maddaasaa walitti dhukaasuudha. Mudannoon kun kan ta'uu danda'e yeroo jeneraal Shumii abdata eegdota isaa waliin konkolaataa VAT keessa taa'ee raayyaa ittisa biyyaa paatroolii lamaan marfame osoo biiftuu ganama hin bahin osoo gara mooraa buufata qilleensaa jeneraal Yaamii Maddaasaatti seenuuf jedhanii shaneetu opereeshina nurratti taasise. Mooraa keenya seenaa jira jechuudhaan rasaasa bireenii akka roobaa walitti roobsan jedhamee jira. Kana gidduutti jeneraal Biraanuu Juulaa dafee humna walaba ta'ee gara jara lamaanii gidduutti erguun dubbichi akka qabbanaa'u godhee jira. Haa ta'u malee sa'aa taateen kun raawwatamaa jirutti Dr. Abiy Ahmed akka quba qabu keessa beektonni ni dubbatu. Jeneraal Shumiin xiqqummaaf hafni malee ilmaan nagalaafattee oolte jechuudhaan gaabbii isaa himachaa akka jiru loltuun moorichaa tokko dubbatee jira. Taateen kun akka raawwatamu kan godhe Dr. Abiy Ahmed akka ta'e keessa beektonni irra deddeebiidhaan dubbataa jiru. Sababni isaas jeneraalota gidduutti garaagarummaa uumuudhaan akka aangoorraa kaasuuf ta'uudha kan dubbatanii.
waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagahaatiin galan kan jaal sanyiin hoogganaman barnoota haaromsaa mootummaa bilisiginnaa irraa fudhachuudhaan aanolee fi godinoota Oromiyaa irratti nama 50 hanga 70 ta'u ramadamanii jiru jedhamee jira. Ergamni fudhatanii dhufan inni ijoon jaarsolee fi haadholee siinqee warra ofiin jedhan waliin godina aanaa fi gandoota erga deemanii uummata dhiifama gaafachuudhaan hojjettoota mootummaa fi uummata magaalaalee godina aanaa fi gandoota keessatti argaman warra hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qaban jedhaman eeruun ajjeesuu hiisisuu fi hiraarsuudha. Sadii oolmaa fi bultii waraana bilisummaa Oromoo hordofuun waraana makkalaakayaatiif eeruu kennuudha. Loojistikii magaalaa fi bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo dhufu hordofuun ugguruu akkasuma qeerroo fi qarree akka waraanatti hin dabalamne barsiisuu fi warra didanii PP mormanii fi jibba qaban hiisisuu fi ajjeesisuudha. Kanaaf immoo uummanni Oromoo bal'aan akka of eeggannoo cimaa godhu dhaamsa isaa dhaamee jira. Abaawoboon. Hawaasni aanaa madda walaabuu gandoota adda addaa irraa sababa lola hidhattoota naannoo Somaaleetiin buqqa'ee deeggarsa lubbuu baraaruu fi qe'ee isaaniitti deebi'uu akka barbaadu ibsan. Akka jiraattonni naannichaa jedhanitti waggoota 9 darbaniif walitti fufiinsaan mootummaan naannoo Somaalee waraana hawaasa irratti banuun qe'ee fi qabeenya irraa buqqisaa turuu ibsuun lafa keenya yeroo ammaatti kan qotataa jiru Somaaliidha jedhan. Uummanni keenya akkamii waggaa 9 sharaa jala bulu? Kabiraa haaratti buqqisuudhaaf maa deeman osoo kun waggaa 9 kabiraa buqqa'ee jala jiru? Duuti kanaa olii maayin? Aboo yaa ijoollee keenya uummata keenya sagalee ta'a. Ukkaamamtaniin taa'inaa uummata keenyallee ukkaamsinaa. Maqaa uummata keenyaatiin miidiyaa gubbaadhaa waan hin taane jala yaa'inaa. Qe'ee san keessaa baatanii uummanni salphina keessa jira uummata kanaaf sagalee ta'a. Xiqqaatee uummatuma daangaa baalee kanaaf wabii ta'a. Uummatuma daangaa baaleetitti salphate kanaaf sagalee ta'a akka bakkatti deebi'u godha. Inni siyaasa waan biraati siyaasa kamuu keessa jirtan isin wanni haarawii amma galgala kana dhalate sa'aatii 11 irra fakkaata I think ifi osoo jarri ifi waraanni isaanii osoo deemu warrukute galgala kana waraanni isaanii warrukute dogongoraani nama hedduun gamana isaan wal fixanii warrukute hedduutti nami hedduun dhumatee naan jedhani waan san amma keesi isaan hedduutti rakkoon kunini dogongoraan ta'e Oromoon nu dha'e jette meeshaa uummata irra darbaa jirti amma waraanni federaalawaa hedduu jira waraana kanarra meeshaa uummata irra darbaa jirti karaa tokkoon ammoo karaa madirree luucaa saniin haga haadiqqaattullee wardha'ee jira waraanni federaalawaa hedduu seenee addaan baasee jira ammoo turu waraanni mootummaallee argee jira akka isaan ummaa dogongoraan wal dhawan argee jira ammoo isaanii Oromoon nu dha'ee kafi wal fixanii Oromoon nu dha'ee jettee amma keessi uummata keenya irraa garagalchuuf deemti wanni haaraa kana jira wanni addaan gale takka hin jirtu gara isaanii leeni namu harmo wal mo'atuun barbaadu jira malee wanni hawaasi keenyallee mana galu haga lafa fi haga haqi keenya nu murtaa'ee lafti keenya tanurraa saamamte harka nu deebitutu wanni nu mana galu takka hin jirtu yoo danda'e mootummaan lafa teenya nu haa deebisu yoo ammoo kan dandeenye taate wanni nu taphatan hin jirtu nu jalaa haa godhan jechaa jira ummati. Isaallee akkasuma jechuu jiranii wanni mana gale takka hin jirtu wal dura ciisanii amma galgala kana dhalate wanni haaraa kana saniin jechuu barbaade ammoo hawaasi keenya obsine yoo obsi sodaa fakkaate wala garraa jedhanii wali kakatanii jiran hatta mootummallee itti himanii jiran madditi walaabu armaan dura daangaa jaraa walti hin qabnu akka baqataa dhufanii nu kee qubatan ammoo tinuu asiin dura tiibballee fi humnoobsite akkaataa uummata keenya saamicha lafaa bal'ifannaa lafaa isaan achitti guuranii hooyin horachiisanii nuun dhawaa turan ammoo ammaaf wanni nu lafa teenna irraa kaanu takka hin jirtu maddita walaabuutiif soomalee walti daangallee hin qabnu lafti teenna yoo dandahanii akka nama baqataa tokkotti akka nama rufuujii tokkotti kabajaan nu jala taabula yoo san hin taane lafa teenna irraa akka ka'an yoo ammoo kan kaane taate wanni nu sobdan hin jirtu wanni baratti kijibaan ummata keenya weerartan hin jiru nu duraa goraa jechuun jira hawaasi keenya ka jirtu kan amma murteeffatee jira hawaasi keenya sanin jechuu barbaade. Mee waraanni walitti bu'e kun daangaa isaanii keessaa bahanii moo daangaa Oromoo keessatti? Ama ummata keenya keessa bukkisan kana keeyyaanii achi wal dhawanii jiranii ka wal dhawan duuba amma keessi isaa wal dhawanii ummata Oromoo nu dha'ee jettee himachaa jirti sawwalli namooti ummata keenya irra meeshaa darbaa jirti saati amma kana karaa tokkoon ammoo karaa amma dirree luucaa kan jedhan saniini wal dhawanii wal lolillee walis seenee waraanni mootummaa addaan baasee jira waraana federaalaa amma hedduu jira
hawaasi keenya wanni inni galee takka illee hin jirtu akkasitti sa'aatii amma waan borga nama uumamaan beeynu ammoo ammaa fi galgala kana santi uumame dhawanii ofirraa deebisan isillee kana jiratanii jechuu barbaade ammoo hawaasi keenya waa lama mootummaa gaafatanii jiran. Waa lama. Nami waa siin goone mataa siin qabatanii jira. Madditi walaaboo godinni Baalee daangaa Soomalee hin qabu karaa madda walaaboo kanaani yoo karaa amma raayituu sanfaa taateen malee karaa kanaan daangaa hin qabnu kan nu daangessu Boorana. Naannoo sanitti maaltu daangessa? Beeyta aboo gannaalee jira beeyta daangaa hin qabu karaa amma madda walaaboo kanaan huynumaan seenan malee Boorana daangessa. Boorana dhawanii olii galchanii barachirraa jarri walakkaan seente bar uummata madda walakkaan seente malee ummati barbira bahee gaddabree amma karaa Booranaatiin uummata kana rukutaa jirti malee karaa dhibaatii miti. Karaa kaaniin wal maliif gannaalee hedduu daangaan hin jiru Soomalee walitti hin qabnu. Karaa kanaan seenu. Karaa kanaan akkamitti seenuu danda'an? Karaa kana akkaataa isaan itti seenan jalqaba akka baqataatiin seenan akka nama rakkoo lafaa qabu yookaan rakkoo jireenyaa qabu karaa kanaan seenanii kan ammoo nuti balleefiin huyinatti hortee meeshaa guddaa kennitee fi achirraan yoonna sila uummati keenya dha'u waraana federaalawaatiin gargaarsifachaa waraana mootummaa fakkeessanii uummata keenya irraa dhaabaa huyina horaa garagaraa qocaa warra alaafa'anii itti fidanii irra buusaa karaa saniin huyina horachaa dhufte. Ummata keenyallee dhiibanii waraana mootummaatiin gargaarsifatanii sifa kanaan arma ta'uu dandeette jarri. Ammoo mootummaa gaafatanii jiran. Nu daangaa hin qabnu. Lafatee naga dhiiftee haa deemtu jarri. Yoo nagee haa bu'uudhaan filannoon nu qabnu tokkocha kana. Lafateen gadhiisanii haa deemanii yoo ammoo gadi hin dhiifne taate wanti nu hedduu goraa. Isani duraanuu wanti nu buusaa jira. Isani duraanuu jara kan nu aasisaa jira. Akka madditti walaaboo ammallee Soomalee hin ta'in mootummaan bareechee beeka nu jalaa gora'aa jedhanii kana gaafatanii jiran. Nagaa wanni jedhan takka hin jirtu. Ummati ardas boris mana galaa hin jiru hin gallu jedhanii dida murteeffatanii jiran. Yookaan dhaba matana yookaan jara dhaba goora. Kana murteeffatee jira hawaasi. Mee dhaggeeffattoota keenyaaf akka ifa ta'utti uummanni duraan buqqa'ee jiru hoo maal irra jira? Maalin jiraata obboleessuuf maa wal gargaaree akkasitti hawaasi keenya akkasuma jiraata malee maal gargaarsi wayii hin jiru. Kanan dubbannu dhiisnu dubbanne wallahi jabaate akka malee ulfaatti waa'ee uummata kanaa himne keessa bahuu hin dandeenyu. Amma nama waan si ajaa'ibu mucaa tokko kaleessi waan arge qabrii keessaa qottee baafte qabrii keessaa hatta nama lafee nama kennaa baasaa jirti sa'aatii amma kana jarri maqaa sii dha'uu danda'a akka mucaa Abdulloo Ilmi jedhamu fa'a nama hedduudha. Usumaan Dooyyoo fa'a. Namoonni reeffa isaanii boolla keessaa baasan kunniin namoota lola irratti du'amoo mee akkamii? Nama lola irratti du'e ka lola irratti du'e uummati keenya owwaalate qabrii keessaa baafte waraabessi nyaataa jira sa'aatii amma. Waan sana jira jira sanin jechuu barbaade haalli very dangerous ammoo tunu hawaasi keenyallee hadhaa'ee jira. Dhugaa rabbii sanin jedha kuinallee dhaban qabaatanillee uummata kan yoo mootummaan ka waraani federaalaa kirkiriifoo fidanii dhoofnaa jechuu jira hawaasi hadhaa'ee jira irraa wal dhoowwaa jiran. Ammoo deengadda osoo walti dhiisanii kabar deengadda guyyaa lola jalqabaa san kabar lubbuun seente bar ka baqaaf oomanta akkana fin ka qarqara galchan bar waraanni mootummaa hedduu seeni amala isaa akkanuma jechaadha gaafa tiibbelle fillee yoo uummati keenya dhahee qarqara irra deebisee amma buqqisuuf ka'u waraana federaalaa irra buusa jechaadha. Kunini waan har'aatiin gaafa tiibbee fillee akkanuma hin bilbilatan waan ajaa'iba akka waan bilbila beeyta biraayim ministeera yookaan waraana ministeera raayyaa ittisa biyyaa qabanii wayituma san waraana federaalawaa dhufa wayitii siin injifachuuf amma qarqara galchanii cinaa kaan hin kaasanii amma siin baqaaf kaate wayita san waraana federaalawaa irra buusan jechaadha. Mee reeffa namoota kanaa awwaala keessaa kabaasan yoom? Wallahi lola kanaa miti kabarana ka gaafa haguma biyyi nan baangoo qabate kana gaafa amma eenyu namichi badaan abdii illee qorra jiru reeffa nama torbaa kan siin qabrii keessaa baaftee waraabessi nyaate sanii lakkaa'u nama torba Abdulloo Ilmi Usumaan Dooyyoo nama hedduu Aliyyee Biddiimoo isanii lakkaa'u nama torba nama lafa waraabessi nyaate lafee qabrii keessaa baaftee uummati owwaali. Ayyee odeeffannoo nu kennu keetiif galatoomii ulfaadhu siin jennaa egaa hordofootaa fi kabajamtoota maatii jiroo miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan golamne jirra odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.